ni arke nam meeqaatu jimaan kasaaree mana galee harka baratee taa'u jira rifeensa fa'uu jira sheekh rabbii jeeti namni keenya jimaa kanaan dhamaadhaa jira. Barga waan kana ulamaan beeta yeroo dheeraa irraa dubbachaa turte dubbiin kara lama jirti ulamaan bakka lamatti adda baate jimaa kanatti. Gari waan keessa waan jimaa kana waan hin beekneef gari irraa callistee jirti. Gari immoo wanni kun jibbamaadhaa jetti. Gari immoo wanni kun farshoodhaan addan bahuu haraam zaahirii jettee amma Sheekh Umal jaaniini Sheekh Umal Naayiroobii jira. Hafizahullah. Sheekh Umal jechuun ulamaa guddaa gartee Somaalee keessatti Naayiroobiitti argamu keessaa. Amma inni jaa namni farshoo gurguru jimaa guutumattuu muskiraat irraa waan ta'eef jecha waan nama sammuu namaa hadochee sammuu namaa jijjiiru bakka isiin irraa waan soso'u jecha inni gabaabatti akka gartee yaada isatti jechuudha. Akka xiinxalaa isatti akka inni amanetti akka inni hubatetti akka Sheekh Umal jedhutti jechuudha. Kaaseen isaatis ni jira. Namni waan san arguu barbaadu. Inni maal amana jimaan dhibbatti haraami namni jimaa gurguru akka nama farshoo gurguruuti. Maaliif waan nama macheessuuf garii namaa ni macheessa jimaan kun si galee. Garii namaa ifirraanfachiisa. Ammas israafni achirratti bahu sunis qisaasni achirratti bahu sunis meeqaan tamtu jira. Hajimaa qamee nama ajjeese, hajimaa qamee gartee haqa jaartiin guunne, jimaa qamee gartee hamaraatu jira, hagartee fiidoon isaa oltuutu jira, if jibbu jira, waan dalaguuf waan isu wallaalee ani mataa kiistiin kijibu nama jimaa qamoo jigaaf tokko makiinaa yaabbadhee asii karaa fagoo gartee steeta ala jechuudha Ameerikaa ala deemuudhaaf. Obboleessoo makiinaa tanaan osoo deemnu yabbaleessoo makiinaadhaan deemnu xayyaaraan deemu jira adda wallaale obboleessoo. Gaazarraan ejjedhe jeeti. Anuu teeti jira. Dhumaa siin jaa. Anuu teeti jira wallahi lidim. Kanaafuu dubbiin ati kaastee dubbii sirriiti. Dubbii irraa haasawamuu qabdu irraa dubbatamuu qabdu. Keessattuu obboleeyyan keenya warri qamaa jiran ani akka nama tokkotti haraamii isin je'uuni halaalii isin je'uun. Maaliif sadarkaan kiyya sadarkaa ilmii wanta akka halaaleessu wanta akka haraameessu rabbidha haraameessu rabbidha halaaleessu. Garuu wanni irraa dubbachuu qabnu rakkoo uummata keenya mudataa jirtu. Hawaasa keenya keessatti rakkoo ta'aa jirtu. Bultii teenya keessatti gartee yoo fudhattee ilaalte bultii keessatti hagamta akka rakkoo qabdi. Amma jaartiin khasilaa mee osoo mee haqama kun osoo jaartumaa wajji mana keessa taa'ee qabee sila. Jaartumaa ija keessa laalee walumaan gartee isii wajji bohaaraatuma isii wajji haasawaa. Rakkoon inni qabu keessaa duraan dursee fi dargaggeessi waliin laaqama, waliin qama, waliin aarsa. Duraan dursee karaa gartee fitnaa banaa jechuudha. Walii galaami jimaa sa'a 8 qamaan sa'a 9 qama. Sa'a 8 qamootan osoo Qur'aana Rabbii dubbise, osoo seenaa Rasuula sallallahu alaihi wasallam dubbise, osoo gabbee amma hojii takka gisee deenu sa'a 8 daleen obboleessoo. Sa'a 8 dalee amma sa'a 8 gisee qama. Sa'a 8 gisee raftu. Mee jireenya akkam qabdaa jechuudha. Jireenya kee hin jiru jechuu gabaabatti. Kanaafuu akka dhagi sheekhan an dhiyootaan biyya dhufu biyyatti nama keenya wanni lafatti hidhee lafatti hambise guddoon takka qamaatedha dhugaan siima. Namni hugguuni teessee za'aa 8 qamaate za'aan 8 itti aantu mirqaanaa fi kanaan rifeensa fo'aadhaa ala deemtee hanga irrii barbaadutti za'aa 8 fixa. Za'aan 8 hafte ta'e irrii baate. Namni jimaa huggu takka taa'ee qabu sa'aa 24 bilaashitti wasti godhaa jira. Hugguu laalte namni keenya hangam takka dalagaadhaaf kenne, hangam takka hirribaa kenne, hangam takka maatii fi dhaatiif kennee hugguu laalte zeero. Namni dalagu irra hedduun ka taa'ee qabu. Israafuma achitti hin baane, israafii achitti gartee israafiidhumaa baaba kophaati. Israafuma achittuu taayimiin yeroon isaan guban kun every single second words. Biyyatti maantana wanni garaagarummaan biyya westiidhaa biyya guddattee fi Afrikaadhaa biyya westiidhaa zaa'atti faayidaa beekan zaa'at dalagan. They count every second. Afrikatti wanni rakishni sa'aat. Biyya kanatti wanni qaalii sa'aat. Garaagarummaan wanni isaan guddatanii uummanni keenya xiqqaateef yerootti faayidaa dhabuudha. San keessaa wanni yerootti kan faayidoon si godha. Ilmi namaa taa'ee za'aa 8 qamahee za'aa 8 taa'ee rifeensa foohee sa'aa 8 rafu. Asirraa maal jettu?
Gaarii caffee si dhagayaan jira barruu garii dubbisaan jira garii nama ajimaa kana nurraan tuttuqinaa jaa obboleessoo waan ati barbaaddu qofa dhaggeeffachuu miti asirratti dhagayaa daawwattoota keenya warri gartee caffee jalaan as jala jirtan caffeen wani maanuu na xuusisaa jiru hin jiru. Hiree argannee nuti miidiyaa isaa kanarratti fayyadamnee dhaamsa dabarfachuudhaaf immoo bu'aa guddaadha nutiif. Waliigalame akka nama obboleessa Islaamaa tokkotti asirratti amma nama 370 jira. Nama 370 kana jimarraa eegaa ifittiisa jechuun mee yoo qamaatan qiyaasatti qamaa jechuun dhaamsa obbolummaati akka nama tokkotti namatti dhabne jimaa kanatti nama dhabne lubbuu hedduudhatti dhabne isinitti hin qabu. Feetan amanaa feetan dhiisaa jechuudha. Waliigalaa miti wanni osoo hadhooytuu laal wanni beekuu qabdan laal biyya tana keessatti dhugaa jirtu walitti himee namni dhugaa tana laaleeti aboonni kun na baasa nan baasu jedhee yoo dubbiin tu siin taane ni dhiista. Yoo haasoonii viidiyoo kanarratti waraabamaa jiru kun siin taane bahi deemi. Bahi. Bakka ati deemte illee si jalan deemnu bahi. Rakkoo mirga qabda. Maaltu as seenis hin jee. Waan ati dhaggeeffattu qoy hoggayyuu waanuma gartee taphaa fi hoflaa fi kana dhaggeeffachuu siiree siyaasoo jira caffeen maanoo nuti isaan jiru waan inni dubbachaa jiru kana ulamaatu isa dura dubbate. Ulamaatu irraa dubbate. Imaamu gartee kashkiitee hiyyaada dhugaaf tokko jimaa kanarraa gaafatame. Qamaatiin tuni haraami moo halaalii jaanii gaafatani. Aboo ani waan hin beekne takka haraami sin jooni halaalii sin jiru dura qameetiin laalee akka inni nama godhu isiniif himaa jeen jechuudha. Maal godhe deemee sheekootiin teenya maaliif masgiida teessee qamaatii jaalsa tokko. Qoy waan si gaafadha. Sheekootiin tokko yoo sirbite waliin sirbita. Sheekootii yoo farsha dhugde waliin dhugda. Kaas keessa waa barreessu tokko jira bara. Namni sheekaa dhage. Rabbii sodaatu jira. Ammas akkuma keenyatti akkuma keetii fi akkuma kiyya kanatti dogoggoruu jira. Malaayikaa miti. gartee malaa'ika qofa rabbiin laa ya'suuna allaha ma amarahum wa yaf'aluuna ma yu'maruun jedhe malaa'ika qofaatu qulqulluudha hin dilaawan waan rabbiin dalagaa je'in malee warri qarqara badii hin baane malaa'ika qofa ilma namaa ta'ee kan dogoggorreen jiru foon silchoo tokko qoomatana keessa nu jira obboleessoo foon kuni sheekootiin hundinuu qulqulluudha jechuun dandeenyu gariin keenya wahii daganna wahii irraanfata heddummaata gartee namni qulqulluu rabbii qofa sanii gaditti malaa'ikaadha sanii gaditti ambiyoota isaa rabbii ni tiifata gartee diidirraa isaan tiisa rabbiin subhaanahu wa ta'ala nuti immoo uummata dilaawaa kana beekaa jimaa garii qameetiin kitaabatti ilaaladhaa kajoo jira hadiisatti qara'u jira ka quraanaan itti haffazaja'u jira ka excuse adda addaatti godhatu jira sigalee zamana duritti hadiisni kun da'iifaa fi sahihaa ta'uu waliin deebinee kitaaba laalla zamana duritti muka tokko ture mukanni kuni gizee nyaatan maal godhan qaama isaanii kana isaan jajjabeessa eeruu isaaniitti qotatan kanaafuu boodarra je'een gartee rasuulli sallallahu alaihi wasallam aboo muka kana nyaatinaadha rasuula rabbii gaafatan yeroo qabbanaa qaamni keenya akka nu oowunu godhaa yeroo dadhabnee dadhabbii nurraa baasaa nu jajjabeessaa akkana sammuu teenya tanaas gartee mirqaansaa jennaan rasuulli sallallahu alaihi wasallam waan kana gartee nyaachuu dhiisuu qabdanii jeen gartee riwaayaan tun daawud taatee tarmizi taatee namni gartee bal'inaan haasoo kana gartee munaaqashaa godhuu barbaadan dibeetii barbaadan kitaabarraa isinii soqeetiin isinii kana gartee shee umalilleen kana dalilifata hadiisa kana dalilifata wannummaan sammuu namaa uumama rabbiin uumerraa bakka isiin jirtu sanirraa jijjiiree yaada biraa itti uumu wanni isi jijjiiru ulamaan garii irra dhaabbattee maqaa haa jijjiiratu malee draagatee maqaa jijjiiratu hashiisha haatee jijjiiratu tamboo teellee yoo sammuu namaa jijjiire yoo hattaa shaahummaan tunuu shaahummaan dhuydu tun kookaan ati dhuydu kun sammuu teetana silaaqee si rabbashee si hadoochee sifa rabbiin orjinaadhi si uume sanirraa hasi jijjiiru yoo ta'e yoo haala ati gartee namooma qabdu sanirraa akka bineensatti yaaduu akka gartee xiqqeenyatti yaaduu badiitti si kakaasu ama garii namaa yoo qamoo mirqaan cabsiija mirqaan cabsiin kun maali gizee qamee malee ittiin dhufu deemeeti irratti xuleel jechuu barbaada xuleel jechuu ni beeta farshoodha buqqee tanatti fudhachuu barbaada jechuu gabbee gariin nama dubartii yoo jaartiin qabaanne gara dilitti isa kakaasa gartee fedhii isaatu itti kaa deemee gariin nama maallaqa horii dhaggeeffatu warra
rakkoon jirtu talammadaa immoo namni garii jaartuma isaa ofii dhageessa jaartuma isaa ofii tana tagartee tamanaa qabu tana fedhii isaa jimaan kun irratti hadoochee jimaan kun irraa dhaamsa garii namaa jechuudha dhaggeeffadhu dhuguma jirtuun siimaa beek. Kanaafuu warri waan kana xiinxalee ilaalee qoy wayin si gaafadha. Wanni kun osoo sila hashishatti dhiyaachuu baate Ameerikaan guutuun tuni maaliif qorattee Ameerikaan qorattee bar akka biyya isiin seenne namni waan kanarra qabame hidhaa seenaa bar. Dhugaa dubbanne. Maalirraa kan keeni waan kana warri laboraatooristii jechuudha. Laabii keessatti laalaniiti wanni humni inni qabu guddaa waan ta'eef miidhama gartee akkuma hashiishaa sanitti waan dhihaatuuf Ameerikaa nama diraagatti beeti. Hashiishatti beeti jimaa jechuudha. Waan kana waan ani uume miti waan dharaan uume miti. Kanaa jecha yoo namni nama lole yoo kanaa jecha jimaan tuqinaan laala nuti waan shari'aa dubbanna. Obboleessoo kanaa jecha yoo nu arrabsite kabajaadha shari'aa jecha du'uun shari'aa jecha arrabfamuu kabajaadha. Ulfina malee xiqqeenyaa miti kan hubatu. Garuu immoo wanni nuti lubbuu teenyaa fi sillee dinniinu. Haga dandeessutti yoo jimarraa hafuu dadhabde xiqqeessi ofirraa hedduun qama'in waqtii irratti hin gubin yeroo silachirra gubdusan ilmaan keetiif masruufa barbaade. Ani dubbii dhugaatiin siima. Gariin keenya horii jimaadhaan binnu qabna. Horii immoo haadha mana keenyaatiin tajaajilu. Horii gartee haadhaa fi abbaa keenyaan tajaajilu. Horii gartee ilmaan keenya beelarraa itti baasnu ni qoqqodna. Yoo jimaa immoo bakka feene seennee baasna jechuudha. Cabsinee gaara beesne jechuudha. Kanaaf uummatal Islaam shari'aan Islaamaa waan siif fayyaa qabu, waan siif nagee qabu, waan siif gaarii ta'e nyaadhu dhugi yaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. يا أيها الرسل يا رب سبحانه وتعالى يا إرجم توتخي يا رب سبحانه وتعالى كلوا من الطيبات يا أيها الذين آمنوا آية براخيست أبو غاري نادا غاري أوغا غاري هجدا غاري دبتا يا رب سبحانه وتعالى يو أوغا دان جمان كماون ربي تنادي هيسا جنتنا بتا فيانا خنا إيماننا خنا يو جتة مرقا قبدا مالهين كمين سنجتون دندين غرومو مدالي وان خنا فياتي مدالي yeroo achirratti gubdu madaali qabeenya achirratti baastu madaali rabbiin sumuuniidhaan irraa nu gaafate nuti ammoo ni jechaa jirru akka nama tokkotti akka Naasir Hamzatti akka nama gartee darasaa tokkotti akka nama barataa amantii islaamaa tokkotti haraam isinin jechaa jiru wanni isinin jechaa jiru waan kana xiinxalaati ilaala ija argaa dhugaa keessaan agartu saniin gallallaala wanni kun hagam takka miidhaa qaba hagam takka bu'aa qaba hagam takka hawaasa birarra if duba nu hambise hagam takka if duba tarkaanfachuu nu hambise hagam takka dhugumatti osoo jimaa jala teenyu khasilaa kitaaba jala oolu khasilaa barumsa jala oolu meeqaan tam dhiyootana lammaan meeqaan tam uummata keenya hojii kaampaanii baasanii industirii keessa hojii baasaniif qamaatii obsuu dadhabuudhaaf meeqaan tamtu ooluu dadhabee hojii san dadhabee bakka dhufeettiif irraa galee jechuudha. Kuni seenaa qabatamaa nuti qabnu. Dhugumaan sin jaabee. Kanaaf uummata keenya arrabsuu miti kuni uummata keenya xiiqii isaanii gartee isaan xiqqeessuudhaan miti dhugaa jirtu wal dura qabuu qabna wal gorfachuu qabna wal yaadachiisuu qabna. Kana gaa keessattuu waniin jechuu barbaadu caffee waan biraa jechuu qabda. Sheekh Lakkiner amma dubbii akka gaarii lafa keessa duraan bara isin qochaa jirra duraan sheekotiin fi